jiru. Kunis abbummaa qabeenyaa laga Abbayyaa irratti rakkoo Itoophiyaa Masrii gidduutti uumame irratti marii fuulleffatu ta'uun ibsameera. Xalayaa Feerraa VOA'n arge yookiin harka gale kun onkololeessa 21 ministiriin maallaqaa Steven Mnuchin kan mallatteessan yoo ta'uu fi biyyootii sadeen akkasumas pireezidaantii baankii addunyaaf kan ergame ture. Dubbiimaan baankii addunyaa ibsa baasaniin pireezidaantiin baankichaa addunyaa marii gaggeeffamutti hirmaachuuf karoora kan qaban yoo ta'u kunis biyyoonni sadeen jechuun Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan guutummaatti itti hirmaatu abdii jedhuurraa ta'uu dubbatan. Masriin marii gaggeeffamu keessa qaamni alaa seenee akka ilaalu gaafachaa turuun ishee yaadatama. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas qaamni alaa dhufee yoo itti hirmaate kan waliigalan ta'uu dubbataniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Muktaar Jamaal Adaamaa keessatti har'a ganama hojiirratu jiru namoota hokkara kakaasaniin haleelamee miidhaan irra ga'ee jira. Muktaar rakkoo nageenyaa magaalaa Adaamaa mudate irratti gabaasa qopheessuuf utuu hordofaa jiru rukutamee jedha obboleessi isaa Adnaan Mahammad. Haalatti Muktaar manaa ba'ee rukutames yoo ibsu manaa ba'ee otoo sagantaa wayii waraabaa jiru akka ta'es ibseera. Otoo waan arge viidiyoon waraabaa jiru warri hokkara kakaasan sun waan gareen ta'anii argaa turaniif dhufanii dhagaadhaan rukutan jedheera. Gara boodaa gabaasa qabna. Godina Arsii dhiyaa magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namni 7 ajjeefamanii sirna awwaalcha isaanii har'a raawwatamuun ibsamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii eega to'atee booda nageenya hangi tokko argameera. Poolisiin miidhaa dhaqqabee adda baasuuf jecha garee tokko hundeessuusaa ibsameera. Magaalattii keessa kan jiran waldaa kiristaanaa 2 fi masjiidi bakka shakkiin jiru eegumsi bifa jabaateen itti fufuusaa aangawaan poolisii magaalattii Saajin Haajii ibsaniiru. Har'a nagaan oolle jedhanii manneen gubatan meeqa akka ta'es qorataa jirra jechuu isaanii Mallaskaachoo amma Finfinneerraa gabaaseera. Haleellaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'uun oolu jedhamuun shakkame maadhee hidhattoota Islaamik Isteet kan Puutlaand keessaa haleeluusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni ijaan arge kan eenyummaansaa akka hin ibsamne VOA gaafate akka jedhutti misaayila 4 ta'utu kan xayyaara nammalleeyyii Ameerikaa irraa ta'uun oolu jedhamee shakkamu jimaataarraa naannaa gaarreeniin marsame sana haleele. Sana booda inni magaalaa baadiyyaa Ameeraa Bosaasoorraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 150 irratti argama bakki haleellaan kun raawwatame jedheera. Jalqaba xayyaara lafatti gadi qee gaarreen irra marsee haleellaa guddaa 4 adda addummaa daqiiqaa 15 itti fufee dhaga'ame. San booda aarri guddaan gandeen keessaa mul'achuu jalqabee jedheera. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii guyyoota lamaan darbaniif magaalota Oromiyaa garaa garaatti geggeeffamaa tureera. Daandiin cufamee hojiin idilee addaan citee ture. Har'a magaalota Oromiyaa keessatti haalli nageenyaa gaarii ta'u daandiin cufame banamee manneen daldalaa banamaniiru hojiin idilee eegaleeraa jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan Tsahaay Daamxootu gabaase. Magaalota naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti guyyoota lamaan darbaniif sababa aggaammii xinxalaa siyaasaa fi Daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Jawaar Mohaammed irratti taasisameera jedhamee ni balaaleffanna jechuun uummanni hiriira gaggeessaa tureera. Bakkeewwan hiriirri mormii bifa jijjiirratee gara walitti bu'iinsa amantii fi sabaatti garagalettis lubbuun namootaa wareegamuun ibsamaa tureera. Haa ta'u malee kaleessa waaree boodarraa qabee haalli ture karaa nagaatti akka deebi'uuf waamichi gaaddisa hooggansa Oromoorraa taasisameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaas kanarraa ka'uudhaan haalli nageenya magaalota Oromiyaa tokko tokko maalirra jira jechuun qaamolee adda addaa haasofsiisee jira. Dargaggoo Alii Sa'iid magaalaa Asallaarraa bilbilaan dubbiseera. Gaafa yaaliin galgala Jawaar Mohaammed irratti raawwatamerraa eegalee halkan sa'aatii 9 irraa eegalee qeerroon gara karaa irratti ba'ee mormii isaa dhageessifataa ture akka magaalaa keenyatti jechuudha. Hanga naannoo sa'aatii 7 walakkaatitti
karaa mana gaatiin hiriirri kun itti fufe. Isa booda naannoo mana amantaa daawoo godhachuudhaan mana amantaa keessatti ol qindeessanii amantaa kiristaanaa jechuudha. Ijoollee irratti dhagaa darbatanii miidhaan qaamaa irra kan ga'e naannoo nama 32 akkas. Irra tasgabbiitu jira. Sochiileen tokko illee eegalamanii jiranii manneen daldalaa banamanii jiranii. Nagaa jechuun hin danda'ama amma tokko. Aliin akka jedhetti qaamolee hiriira sagalee dhageessuu qeerroon bahe gara walitti bu'iinsa amantaa fi sabaatti kallattii qabsiisuuf jeeqan qaamni nageenyaa hordofuu qaba. Nageenya magaalattii sirnaan tasgabbeessuufi jedhe. Dargaggoo Caalaan magaalaa Awwadaa irraati. Erga kaleessa waaree booda hooggansa paartilee morkattoota Oromoo fi Jawaar ergaa dabarsaniin as haalli magaalaa Awwadaa dabalatee kallattii Harargeetiin magaalota jiran keessatti nageenyi bu'eeraa jedhe. Amma namuu dalagaa eegalee kan jimaatis eegalame hundinuu dalagaa deebi'ee jira. Waan karaarra jirus kaasanii kalee paartiin dubbatte booda hundi ka'ee jira. Amma namuu jijjiira. Baname imma hin danda'amu malee namni shakkumarra jira malee jiru jechuun nagayaa. Dargaggoo Qaasim Adam magaalaa Shaashamannee irraati. Haala magaalattiin itti tolte raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera. Magaalaan keenya garuu ammoo hawaasa naannootiif qeerroo wajjin ta'uudhaan qaama seeraa waliin ta'uudhaaf hundi isaatu jalqabame karaa illee bareedee daldalatti seenee daldalataa jiru. Karaa daandiin gara hawaasaa geessullee baraadha. Karaa Baalee Roobee gara Arbaa Miinci karaa Finfinnee kun hundinuu banamee jira. Kaleessa olmooti akkuma biyyoon keenya fa'aa paartonni siyaasaa keenya nama tuqinaa karaa banaa jedhan sanarraa yooma sanarraa karaa bannee galgalumarraa hawaasni keenya kana dhaga'uudhaan jibbiseen hundi banaadha. Hoteelallee dabalatee makiinaallee wanni barbaadaan socho'a. Magaalota Oromiyaatti sababa hiriira mormiitiin guyyoota lamaan darbaniif hojiin idilee addaan citee ture kan jedhan itti aanaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafa haalli yeroo ammaa jiru tasgabbaadhaa jedhan. Keessumattuu hiriira guyyoota lamaan darban ture wal qabatee rakkoon nageenyaa uumamee ture iddoo tokkotti iddoo hedduutti karuma nagaati kan namni mormiif gaaffii qabu dhageessee gale. Garuu iddoo tokkotti amantaa da'oo godhachuutiin yaa'u qaamoleen siyaasaa kana keessatti bu'aa argachuuf socho'aa turan waan jiraniif gara amantaatti naanna'ee miidhaan lubbuu namootaa akkasumas qaamaaf qabeenya irratti miidhaan qaqqabee jira. Keessumattuu magaalota kan akka Adaamaa, kan akka Baalee Roobee, Dodolaa fi magaalota biroottis akkuma kana amantaatiin wal qabatee jechuudha. Gara amantaatti daayibarti ta'etti miidhaan akka qaqqabu taasifamee jira. Guyyaa keessumattuu kaleessa gara galgalaatti kaasee karaan cufatee ture samma banamuu eegalee keessumattuu guyyaa irraa karaan hundumtuu banaadha. Magaalota hedduu keessattis sochiin idilee eegaleeti kan jiru jechuudha. Sochiin geejjibaa, sochiin daldalaa iddoo baay'eetti eegaleera. Iddoo muraasatti akkuma kana kan eegalaa jirutu jira. Walumaa gala yoo ilaalamee amma haalli naannoo keenya walumatti iddoo turetti deebi'aa kan jiru jechuudha. Obbo Dheeressaan itti dabaluudhaan nageenya amansiisaa kan fidu uummata waan ta'eef bakka jirutti nageenyi akka jiraatuuf qindoominaan wal tiksuu qabaa hawaasni jedhan. Humnoonni nageenyaas hojii nagaa eegsisuu uummata waliin qindoomuun hojjechuu itti fufuu qabas jedhan. Namoonni magaalota adda addaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan ka'umsa hiriira mormii guyyoota lamaan darbaniif gaggeeffamaa ture aggaammiin xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara olaanaa OMN irratti taasisameera jechuudhaan hiriirri taasisamaa tureera. Kanaaf immoo qaama aggaammii kana taasisuudhaaf karoorfate mootummaan qoratee uummataaf ifa gochuu fi seeratti dhiyeessuu qaba. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jechuun dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahee Daamxoo Finfinneerraa. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu magaalaan Amboo gara tasgabbiitti deebi'aa jiraachuuf daandiin banamee sochiin eegalu kantiibaan magaalichaa ibsan. Lubbuu darbeef qabeenyaa manca'eef gadduu isaanii kantiibaan magaalichaa obbo Tarrafa Badhaadhaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbaba Faxxanaa walitti bu'iinsa gama guyyoota lamaan darbe uumameen namoonni 5 du'uuf 20 madaa'uu beeksisaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 12-13 bara 2012 magaalaa Ambootti hiriirtota mormiif ba'aniif poolisii jidduutti mudateen lubbuun namaa darbuuf namootni madaa'uu hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbaba Faxxana mirkaneessanii jiru. Egaa taatee dheengaddaa gaafaa guyyaa 12 ji'a lammaffaa bara 2012tiin namoonni miidhamanii nu bira galan namoota 11 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 lubbuun darbee jira. Namoonni hafan 8 ciisanii yaalii nu biratti argachaa jiru jechaadha. Taansuudhaan gaafa 13 taatee wal fakkaatu ta'een namoonni 14 miidhamanii kan nu bira dhufan yoo ta'u isaan keessaa namni 2
kan lubbuun darbee fi namoonni 3 miidhaa salphaadhaan yaalamanii gara manaatti kan galanii fi 9 ammas deebi'anii nu biratti yaalii ciibsanii yaaluu argachaa kan jiran ta'uu isaati. Isaan keessaa guyyaa irraa amma yeroo intarviiyuu goonu kanatti namoonni 3 yaalii fooyya'aadhaaf gara Finfinneetti erginee jirra jechaadha. Egaa umriin isaanii 17 kan du'e 17 jira 80 jira jechaadha. Baay'een isaanii umurii mana 20 keessa kan jiran ta'uusaa ragaa qabnurraa ilaaluun hin danda'ama jechaadha. Maayinni ka'umsa miidhamuu isaanii wanti ta'e. Rukutamaniiti rasaasaan rukutamaniiti. Kanadha inni kaan miila rukutame inni kaan mataa rukutame inni lapheerra rukutame illee jira. Rukuttaadhuma rasaasaatiin ka'umsa jechaadha. Warri madaanis isaanuma. Namoota hospitaalichatti ciisanii yaaliin godhamaafii jiru keessaa muraasa dubbiseen ture. Malkaamuu Gaaddisa. Maal kee rukutamte? Kalee. Eenyu kan rukute? Meequ jarumaadha. Maalii rukutamte? Rasaasa. Ba'ee jira amma rasaasa? Kaleen keessa sadarkaa maalii irratti argama jedhan? Ittiin dubbanna. Maaltu sitti dhaga'ama? Na ukkubaara. Humnaa ol gizee duraan na nokkumne amma na ukkubaara. Na gubaara. Umuriin kee meeqa? 17. Mee maaltu ta'e gaafa sana? Gaafa roobi. Gaaficha nama baay'ee nama 3 na biratti rukutanii jaarraatti achiitoo hiriira deebi'aa jirruuti immoo asitti saatii booda na rukutan. Gaaddisa. Gaaddisa eenyu? Beeksisa. Maal kee irra kan rukutame? Sammuu. Maal rukutamte? Shiboo. Sibiila sanbaata sana ulee gurraacha. Eenyu kan sana? Poolisii. Gabaraa eessa rukutame? Harka. Harka kee maalii rukutamte? Shiboodhumanis. Shiboo. Yaaliin kee akkami? Yaalii namaan jedhu amma guyyaa lamaatan jira. Haala kamii irratti argamta amma? Amma waan jedhu furmaata xiqqoo argachaa kan jira. Asi xiqqoo kalee maddiin adaanii ishii na dhukkubaa jira. Yeroo sana hiriira keessa turte? Ani hiriira keessan jiru maddiin jira. Galuufan deemayyuu. Innaan galuu deemu meeshaa irra isaanitti tokka'ee. Innaan tokka'u micoo wayii na jalatti dhaanii ajjeesanii. Ishiin gajjadee ol qabatanii na dhaqqabanii achirratti na dabaddabe. Daandiin hiriira mormii kanaan cufamee ture banamee jira. Tajaajilootnis hamma tokko jalqabanii jiru. Ta'us ammallee baankii daldala Itoophiyaa damee guddicha magaalichatti argamu malee baankotni kanneen biroo har'a hin banamne. Suuqiif tajaajilootni daldalaas bifa guutuu ta'een hojiitti hin seenne. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Tarrafa Badhaadhaa darbuu lubbuu madaa'uu fi manceena qabeenyaa yeroo hiriira mormiitti mudateef gaddeetti dhaga'ame akkasitti ibsatanii jiru. Aktivistii beekamaa Johaar Mahammad irratti aggaammii taasifame wajjinii wal qabate qeerroon magaalaatii fi akkasumas qeerroon godina keenya magaala keenya keessatti sagalee mormii isaanii dhageessifachuudhaaf yaalii godhaniin wal qabate badiin raawwatame akkasumas lubbuun namaa darbe qabeenyarra miidhaan gahe baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akka bulchiinsa magaalaattis gadda guddaa keessa kan nu galche yoo ta'u dhimmi kun raawwachuusaa wajjiniin wal qabate yeroo tokko gaaffiin Oromoon gaafatu akka yaaddootti kan ilaalan tokkummaan Oromoo ija hammeenyaatiin ija jibbaatiin kan ilaalan isaan kun akka waan carraa guddaa argatanitti fudhachuudhaan uummata gaaffii fi akkasumas mormii isaa dhageessifachuu baay'ee sana dawoo godhachuudhaan badiin tokko akka raawwatamu ta'ee jira jechuudha. Qaamonni gargar ba'an jiru dhimma kana wajjin wal qabate. Badiiwwan raawwataman kun eenyu raawwatee akkamitti raawwatamee kan jedhu kun gara fuula duraatti qulqullaa'ee qaama dhimmi ilaalu hundumaan ilaalamee uummataaf ifa kan ta'us yoo ta'e sadarkaa marra geenyetti garuu gochi godhame badiin raawwatame lubbuun namaa darbe qabeenyi barbadaa'e karuma kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi kan nama gaddisiisu ta'uu isaati. Dhimmoota seeraan qulqullaa'anii ilaalamuu qaban gara fuulduraatti seeraan ilaalamanii kan qulqullaa'anii seeratti kan dhiyaatan. Obbo Tarrafan ergaas dabarsanii jiru. Uummanni magaalaa Amboo fi qeerroof qarreen keenya hawaasni keenya guyyoota lamaan kana keessatti waan lubbuun namaa darbee fi qabeenya badiin alattis ammas dinagdee Oromoo duubatti deebisuudhaaf suuqiiwwan karaanii fi manneen nyaataa manneen hoteelaa fi kan kana fakkaatan guutummaan guutuutti gara hojii isaaniitti deebi'uu danda'uu qabu. Kana irratti qaamni hundumtuu tumsa gochuu danda'uu qaba. Uummanni keenya gara hojii isaa idileetti guutummaan guutuutti deebi'ee jiru sun cimsee akka itti deemu gochuu danda'uu qaba. Dhimmoonni lammaffaan nageenya keenya amansiisaa fi akkasumas gaaffii gaafannu karaa nagaa fi dimokiraatawaadhaan gaafachuu wajjin wal qabate aadaa qabnu guddifachaa deemuu danda'uu qabna. Kanaaf nageenyi magaalaa keenya amansiisaa akka ta'uuf uummanni keenya hundi tumsa gochuu danda'uu qaba. Nagaa waaraa akka dhufuuf qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin marii gochuuf yaanneerraa jedhan kantiibichi waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa taasiseerraa ka'uudhaan magaalaa Amboo dabalatee iddoowwan rakkoon nageenyaatti uumaman birootti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa akka gara sanatti imalan gochuusaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsu sabaa himaaleen biyya keessaa har'a gabaasanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Har'a oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalirraa Adaamaatti balaan dhaqqabee jira. Humnoonni gidduu kana magaalattii keessatti hookara kaasan jedhaman Muktaar irraan balaa geessisu obboleessi isaa himeera. Gama biraan bulchiinsi magaalaa Adaamaa namoonni 9 du'uu dubbata. Galmoo daawwittu gabaase. Har'a ganama sa'aatii 2:00 Muktaar Jamaal gaazexeessaan VOA balaan warra gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti hookara kaasan jedhameen irra dhaqqabee jira. Obboleessi Adnaan Mohaammed VOF Muktaar hojiif bayotuu yaada jiraattotaa haala nageenya magaalattii gaafataa jiru daandii guddicha magaalattii naannoo Jamaal Magaaziin jedhamutti warri kun miidhaa irratti geessisee jira jedhe. Inni ganama bahee otoo sagantaa waraabaatti jiru reeffa ofii argee karaa irratti beekte ijoolleen naannoo sanii guruppii ta'anii eeganiini sagantaa waraabaatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan. Amma mataa isaas iddoo 3 buruqee hidhiin isaa baqaqee jira. Lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira. Homaan jedhu amma garuu bahee jira. Amma kutaa emerjensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira. Homaa bakka Oromoo ta'eef qofa bakka namni Oromoo ta'ee sarara saniin darbee jennaan si ilaalti. Afaan si gaafatti yoo afaan Oromoo deebee jeebiseef si ajjeefti. Akka Adnaan jedhutti warri Muktaar irraan balaa geessise kun namni 20 caalu ulee dhakaa fi meeshaa kaan adda hin baanellee harkaa qabu jedhe. Yoo Muktaar irra balaan kun dhaqqabu humni raayyaa ittisa biyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate obboleessa. Sagantaa otoo waraabatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee riikardara isaa. iPhone isaa irraa fudhatte egasii duuba makalaakayaanis naannoo san jirtiyyuu yoo gaazexeessaa waan ta'eef inni amma arganii jennaan irrumaa deebisanii bakka nutti bilbilatee inni egasii dhufnee manaa fuune nu irrumaa baanaa baheetti bara. Adnaan waan Muktaar irra ga'e yoo ibsu gidduu kana mormii mootummaan eegdota Jawaar Mohaammed Aleen malleen kaasee waan jedhu wal qabatee magaalaa Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan tureefi sana qulqulleeffachuuf bahee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf malu argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa jidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirtii jedhu. Jiraataan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akkas jechaan ibsan. Kaleessa gara ganamaa namoonni garee qeerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi daayireektarii OMN Jawaar irratti ture mormuudhaaf ganama kan ba'anii turani. Isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'uu kan eegalani. Gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin seensa Adaamaa kanaan gara naannoo Asallaa kanarraan seenanii gara Boolee jedhamu kanaan seenanii naannoo qubattoonni jiran kanaanis seenanii. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraati arrabsoo keessaa qabaa arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kana Oromoo arrabsuudhaan wal qabata. Sagalee mormii hamaa dhageessisanis kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufan rukutu waraanu waan akkasii kanatti ture. Hojiin isaanii kun humna nageenyattiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee hojii nageenya kabachiisuu irraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattuu akka uummanni immoo gara siyaasaan seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun sibiil meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajaraa maal kanaan dabalata meeshaa xixiqqaa waan akka shubbitii kana baay'een isaanii qabu. Adaamaa naannoo Duwwaa 4, Xiqur Abbaay, Firankoo, Boolee fi naannoo qubattoonni haaraa qubatanii jiran irratti warri gurmaa'ee dhufee balaa geesse kun balaa dhaqqabsiisaniiru jedhu jiraataan kun. Baay'een isaanii warra fuula beeknu amma akkasumatti magaaluma keessa gaafa jiraata maal hojjetaa waan jedhu guutuu piroofaayilii isaa beekus baannu warri fuula isaanii beeknu jiru keessa qabatamaadhuma. Kun nageenyaa gidduu dhaabbachuudha qilleensa irra dhukaasudha. Amma fakkeenyaaf naannoo Abiraataayiliitti gamoo adda addaa irraa fa'aa akkas gadi ilaallaa jarri guyyumaatiidhaan wal reebu. Humni nageenyaa immoo qilleensa irra dhukaasaa isaan dhukaasa sana akka gammachuutti waan fayyadaman itti fakkaatan dhagaan jiru. Humni nageenyaa gadi qabee dhukaasunis waan addaa ajajaa barbaada. Isaan jarri akka wanti kun qaban jedhanii dhukaasu jarri garuu nagaan dhukaasichumattuu waan bashannanaa wal lafaa fakkaata. Har'a uumaan jiru xiqqoo qilleensi har'a jiru gaariidha. Iddoon manneen daldalaa tokkos banamaniiru. Sochiin tokkos tajaajilli geejjibaa kun akka duraas ta'uu baatu wanni muraasni jira. Warri caasaa nageenyaa ispeeshaalii warri poolisii Oromiyaa ta'an immoo olii gadi paatrooliidhaanis lafa olii gadi deddeemanii waan tokko sochii gochaa jiru.
namoonni immoo akka silasiin jedhe sun garee xixiqqaadhaan dhaabbatan akkasuma biraanoo dabarsu yooguu wanti jedhan argitu waanuma isaan godhanii fi haasaa jirantu sarraan kadhafe xiqqoo har'a wayya. Haa ta'u malee har'a warri gurmaa'ee magaalattii keessatti jiraatota miidhaa jiru kun har'as namoota lamarraan magaalaa Adaamaa keessatti miidhaa irraan geessaniiru jedhan jiraataan kun. Ta'ee Adaamaatti gidduu kana ta'aa jiru itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Aadde Raawudaa Huseen gaafannee turre. Balaa gidduu kanaatiin Adaamaa keessatti namni 9 ajjeefamuu himanii miidhaa gaazexeessaa VOA irra dhaqqabee akka quba qabanillee dubbatan. Akka waliigala lubbuu namootaa akka magaalaa keenyatti darbe hanga guyyaa har'aatitti kan adda baasanii namoota 9 dhiira 8 dubartii 1dha. Lubbuun nama 7 guyyaa kaleessaati. Namni 2 immoo gaafa guyyaa jalqabaasanidha. Kanaaf waliigala lubbuun nama 9 kan darbe ta'uu fi namoonni 71 kan ta'an madaa'anii hospitaala Adaamaa keessatti yaalii argachaa kan jiran ta'uu isaati. Gaazexeessaa VOA dhugaadha waan kana dhageenyetti hin turre. Kanas qaama kanas qaama eenyummaa isaanii hin beekamne qaama ijaarame qaama gamtaadhaan socho'u naannoo kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo keessattidha. Kan gaazexeessaa kanarratti qaamoliin kun itti aggaammii kana itti aggaaman caasaa nageenyaatii fi uummata keenyaadhaan namni kun yeroo ammaa hospitaala Riifaraal Jeneraal Adaamaa keessatti yaalii kan argachaa jiruu fi yeroo ammaa haala gaariirra kan jiru ta'uu isaati. Kana malees caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin waliin qindoomuudhaan magaalattii guutummaan guutuu tasgabbeessuudhaaf yaaliin jiru yaalii gaarii ta'uu isaatii fi magaalattiin tasgabbii keessa kan jiru ta'uu isaati. Aadde Raawudaa warra balaa dhaqqabsee jedhaman kana qaamni naga kabachiistota mootummaa to'annoo jala oolcheera jedhee gaafadheen ture. Humni nageenyaa keenya yookaan immoo caasaan nageenyaa magaalaa keenya qaamolee qindoominaa hojjechuu qabu waliin ta'uudhaan gaafuma bu'uura wanti kun jalqabeerraa kaasee fakkeenyaaf isa qaama nama warshaa waardiyyaa kan ta'e kan dhala ilma Oromoo irratti waan kana raawwate hatattamaan seera jala oolfamee kan jiru ta'uu isaati. Kana malees qaamoleen adda addaa bifa ijaaramanii bifa gamtoomaniin sochii magaalaa keenyaa jeequudhaaf gama amantiitti gama dirree siyaasaa gama waan biraa gochuudhaaf fedhii isaan keessa jiru baafachuudhaaf namoota wuxxefataa turan kana addaan calaluudhaan qulqulleessuudhaan keessa deemuudhaan to'annoo seeraa jala qaamoleen jiranii fi jechuun shakkamanii jechuudha kan irratti qulqulleeffamaa jiran ta'uu isaati. Aadde Raawudaan nageenyi magaalaa Adaamaa fooyya'eera jedhanus jiraattonni magaalattii garuu ammaa sodaa qabnaa jechuun dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal Adaamaa keessatti hojiirra jiru rukutamuu laalchisee booda kana gara hospitaala waliigalaa Adaamaatti bilbiluun wal'aansa argataa akka jiruuf haalli isaa wayyaawaa jiraachuu isumarraa hubannee jirra namootatti bilbiluun dubbise. Kan Muktaar baga rabbii lubbuu kee oolchee baay'ee rifanne yeroo kana dhageenyu akkam jirta maaloo? Gaariidha amma homaan jedhu waan lubbuudhaaf sodaachisuu miti. Miidhaa qaamaati kanarra ga'ee miidhaa qaama kiyya guutuu duuda miila akkasumas immoo mataan bakka lama kan buruqee inni gara biraa immoo hidhiirra immoo kataffa'ee siniin 8 jedhamutu jira. Rukuttaadha moo waraansa moo akkamitti miidhaan sirra ga'e? Hin beeku garuu dhagaa baay'ee natti roobaa jiru argaa ture waa jalaa baqadhee miti bakka antaa itti dhufanii na qabanii. Gabaasa keenya kaleessaa irraa wantoonni hafee hangi namoota du'ee namoota madaa'ee gitaararraa illee ilaalaa naannoo namoota du'anillee maatii bira dhaqeen dubbisa jedhee gahe akkasumaan nama tokko ka du'ee siniin reeffa qabatanii gama awwaalaa deemanitti dhufee ijoollee muraasa dubbisee ijoolleen arginee jedhanii natti maa turan intarvii godhaara akkasumaan intarvii godhaa jiru OBN Oromiyaan wayyaa ugala waliin jedhanii hundi isaaniitu bakkumaan dhaabbatutti dhagaadhaan dhiitotaan naqabanii akka waan godhuu wallaalee inni kun meeshaa saamaa wantoota ittiin waraabuu hundayyuu saamanii fudhatanii kana lafatti natumanii ani OBN miti OBN adallawun VON jedhe afaan Amaaraan irra deddeebi'ee OBN Oromiyaan ogalaw jedhanii akkama akkasitti natuman keessii keessaa afaan mallaqa fudhachuudhaaf waaleetii baasanii turanii. Waaleetii lafatti gatame kan ammoo sakatta'aa ture tokko eegasii ID baasee argaa ID'n VOA gubbaarra jira uummatni VOA ta'uus jechuu jalqabanii maqaa waaqaa fi maqaa VOA jedhu fi malee galamatti hin fakkaatu. Namoonni kun namoonni akkas godhan kun eenyu akka ta'an beekamaadha wanda beektu qabdaa namoota akkamiiti? Ijoollee safara naannoo
magaazina Jamaal jedhamuuti. Ijoolleen sunniin baay'eedha lakkoofsi isaanii akka malee. Isaan sunniin hundiyyuu dhagaadhaan reebaa turanii. Wayitaawwan ta'uu kiyya beekanii yaa'ii argan immoo yaadaan wal qoodanii wal dhogguu jalqabanii gaafa yaadaan wal qoodanii jedhan immoo warri duraan natumaa turan dhiisanii na biraa deemanii warri narraa dhoge sunniin ijoollee naannoo kanaati jedhanii kaasa'an dhaga'eera. Meeqa ta'u namoonni dhufanii si rukutan kun? Warra awwaala deemuuf gareen tokko citeetu manatti dhufee yoo xiqqaate jalqaba hanga 50 tokkoon tilmaamaa achi booda garuu gaafa dhagaan akka qabbiin akka roobuu eegale of wallaale nasaamuudhaaf waaleetii kiyyatiisiidhaa gaafanii amma waan akkasii dhimma siyaasaa qofa miti dhimmichi saamichallee qaba. Osoma ija kiyyaan argu waan ittiin waraabu aayifoonii, ziimarii, riikardarii, meeshaalee waraabbii qabu hundayyuu gamatti kiyya argu bitatanii fiigu. Warri kun natumuu gidduudhaan immoo warri bitatu warri ciisiidhaa mallaqa fudhannaan immoo fiigaa waaleetii keessaa ofii baasanii waaleetii lafa buusanii fiigu namoonni argatumaa kana keessatti. Achi booda raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa yookaan VOA irraa ta'uu kee baranii dhaaban moo akkamitti xumura irratti kan dhaabbate? VOA irraa ta'uu kiyya baranii dhaaban malee hin dhaaban turan. Inni si dhaqqabe jira battala sanatti? Ani nama achi naannoo kan jiru hunda isaaniitu hin beeku ture garuu namni achirraa hin fagaatu eessumni kiyya ka waliin billee biraa ga'ee jira ture bakka homaatti haa ta'uu hin dandeenye bakka akkanaatti na rukutanii dhufeera qofa jedheeni inni battalumatti na dhaqqabee gama hospitaalaa Adaamaa Jeneraal na geesse. Humni nageegumsaa naannoo sana hin jiru yeroo sanatti yookaan immoo namni humna nageegumsaa waame hin jiru yeroo waan akkasiis irratti raawwatamu? Humni nageegumsaa raayyaan ittisa biyyaa nama shammoo maal ta'anii bakka itti natuman kanarraa meetira 200 qabeenya hin caalle irratti taa'anii jiru. Meeshaa hunda qabatanii riskaacharii hunda qabatanii taa'u namni nuti abbaa kanaa jedheen jiru. Ijoollee kanneen dhibba kana kaleessa irraallee wanti taajjabaa ture. Ijoollee sanitti hin dubbatanii raayyaa ittisa biyyaallee poolisii federaalaallee. Yeroo reebichi kun hundumtuu raawwatamu hoomaa gara keetti illee hin dhufne jechuudha? Nam tokko natti hin dhufne gaafa na reebanii achi eessumni kiyya kun na fuudhee achii ka'uu achumatti ofuma biratti argina meetira 200 irratti maal taatee jenaan dhiigni narra yaa'aa ture dhiiga narra yaa'aa jirullee inni argu maal taatellee namni. Amma wallaansa akkam akkamii argatte miidhaa sirra ga'eef? Doktoroonni yeroo jalqabaa mataa kiyya keessatti dhiigni gara keessaa jiguu danda'anii sodaatanii turanii isa immoo qorannaa sitiskaan bireen sitiskaan jedhamuu fi MRI jedhamuun illee ilaalamee jiranii ammatti dhiigni gara keessaatti jiguu hin jiru. Inni gara biraa kan hidhii kiyyarra baqatu immoo sarjanii jedhamee waxxaneera. Peenkilariin tokko gammadii fi dhukkubni natti dhukkubaadha. Gidduudhaan dhufanii immoo peenkilariidhaan raffisu. Muktaar gaa utuu si dhukkubuu natti dubbataa jirtaa kana caalaa haasawaa sitti hin dheeressuu baga rabbi si oolche. Haa ta'u fayyaa ta'a. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 1925 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.